Guraana la saddeet bara 2025 ashama harka fuune akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa kun qophii keenya gungummii guyyaa guyyaatiin karaa Horni Miidiyaa isin darbudha. Qophii gungummii keenya irratti Oromoon ofiisaatti maal gungumu walitti maal gungumu akka biyya keenyaatti maaltu gungumaa moola irra kan jedhu qophii gungummii koo keessatti argattu. Qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti immoo si waliin kan turu allalisaa dhabaati. Eka taatee guyyaa guyyaatiin keessumaa biyya keenya Itoophiyaa keessatti raawwatamu karaa qophii gungummii koo argattu. Isinis daawwattoonni Horni Miidiyaa kana like subscribe gochuu hin dagatina. Eka gungummii koo tokkoffaa yookaan qabxiin koo tokkoffaan guyyaa har'aa ibsa raayyaan ittisa biyyaa baase akkasumas immoo Wallagga keessatti hidhattoonni Amaaraa yookaan sabaan Amaaraa kan ta'an 130 maaliif akka gadhiisamanii fi akkasumas immoo loltoonni Isaayyaas Afeworqiin mormaa jiran maal jecha akka jiranii fi akkasumas immoo xaa'oo yeroon isaa irra darbe mootummaan Itoophiyaa uummataaf dhiyeessuun uummanni immoo komii maalii akka dhageessisaa jiruu fi itti gaafatamtuun World Baankii akka addunyaatti kan taate galgala kana Finfinnee galuun ishee immoo maaliif akka ta'e qophii gungummii koo keessatti argattu hanga xumuraatti na waliin tura. Egaa raayyaan ittisa biyyaa yookaan immoo humni mootummaa yookaan makalaakaan qaama mootummaa kan ta'e egaa keessumaa biyya keenya faannoo wajjirraan bakkoota garaagaraatti walitti bu'uun isaanii ni yaadatama jechuudha. Guyyaa har'aa kaasee bakkoota garaagaraa keessumaa naannoo Amaaraa keessatti dirooniin uummata nagaa rukutuun ishee dhagahamaati jira. Akkasumas immoo gama makalaakaa yookaan immoo gama raayyaa ittisa biyyaatiinis ibsi har'a bahe keessumaa yeroo dhiyoositti humna waliigalaa kan ta'e kan muudame yookaan shumaa abdataa jechuudha. Ibsa guyyaa har'aa miidiyaaf kenneen egaa faannoo guutummaa guututti barbadeessine yookaan immoo finneerra yookaan immoo warra kan harkaan qabnee guutummaa guututti kontiroolii gooneerra jedhee ibsa har'a baasee dubbateeti jira jechuudha. Kanaaf gaa ibsi keessumaa humni adda yookaan qaamni mootummaa yookaan immoo raayyaan ittisa biyyaa yookaan makalaakaan ibsa guyyaa guyyaatti baasu keessatti gaa faannoo balleesseera faannoo ajjeeseera faannoo booji'eera kan jedhu guyyaa guyyaatti ibsi bahuunsa ni yaadatama keessumaa gama faannootiinis jechuudha. Garuu ibsi wal irratti baasuun kun faannoon guyyaa guyyaatti barbadeessineera ajjeesneera finneerra utuma jedhanii bakkoota garaagaraa keessatti faannoon yeroo inni miidhaan uummata irratti geessisaa jiru mul'achaati jira keessumaa qaama mootummaa dabalatee akkasumas immoo waajjiraalee mootummaa yeroo inni gubuu fi yeroo inni qaamota garaagaraa butaa ture ammas butaa jiru mul'achaati jira. Kanaaf egaa faannoon isaan guyyaa guyyaatti booji'an yookaan faannoo isaan barbadeessan faannoo isaan finneerra jedhan dhuguma miidiyaatiin jedhamu dhuguma fixaniiru kan jedhu wal nama gaafachisa. Maaliif bakkoota garaagaraatti yeroo inni uummata harkaan qabe akkasumas immoo uummanni yeroo inni qalamu yeroo inni akkasumas immoo qeessaaf qabeenya isaarraa buqqisu mul'achaati jira malee miidiyaatti bahanii akkasumas odeessuudha malee gama dhugaan lafarra jiru garuu wanta kanarraa kan fagaate fakkaata. Isa waa'ee kana keessa otoo hin bahin yookaan immoo waa'ee raayyaa ittisa biyyaa kana keessa otoo hin bahin gaa ibsi gama waggaa ja'affaa paartiin badhaadhinaa yeroo darbe gaggeessaa turuunsaa ni yaadatama. Kana keessatti gaa keessumaa loltoonni makalaakaa yookaan raayyaan ittisa biyyaa bakkoota garaagaraatti dirqama isaaniif nuti bobbaasne namoota 69,000 achi buuteen isaanii dhabameera jedhee ibsi har'a bahe yookaan raayyaan ittisa biyyaa guyyaa har'aa dubbatee jira jechuudha ibsa isaanii kana keessatti. Kanaaf namni 69,000 raayyaa ittisa biyyaa keessaa badaniiru taanaan waan kun egaa garamitti akka deemu wal nama gaafachiisu warri kaan keessumaa irra caalaan isaanii waraana adda bilisummaa Oromootti akka makaman dubbata jechuudha. Ibsi kuni ibsa guyyaa har'aa bahe jechuudha. Warri kaanis qaama faannootti warra dabalamanii fi warri kaan immoo maatii isaaniitti dhokatanii akka galan dubbateeti jira jechaadha ibsa kana keessatti. Kanaaf 69,000 jechuun hammam akka qaama mootummaa kana keessa yookaan raayyaa ittisa biyyaa kana keessa badee kun wal nama gaafachiisu. Kanaaf loltoota 69,000 bakka buusuuf immoo bakkoota garaagaraatti yookaan immoo xollaayiif bakkoota garaagaraa dabalateen immoo 30,000 loltoota 30,000 leenjisaa jirra jedhanii dubbatanii jiru jechuudha. Maaliif iddee namoota 69,000 badan bakka buusuu fi nama 30,000 leenjisaa jirra jedhaniiru bakkoota garaagaraatti jechuudha. Kanaaf gama raayyaa ittisa biyyaatiinis wanta abdii kutannaa fi wanta yaadan taanee fi akkasumas immoo ilaalchan taane qabaachaati jiru jechuudha. Kanaaf loltoonni hammi kun badaniiru taanaan gama mootummaatiin ilaalchisaa maal akka ta'ee fi gara fuulduraatti kanaaf bakkoota garaagaraa keessatti uummata dargaggeessa yookaan immoo namoota maatii isaarra jiran harkaan qaban yookaan dirqiin qaban yeroo isaan leenjitti gashaa jiran ni mul'ata. Kanaaf loltoonni 69,000 baduu isaaniif namoonni dirqiitiin qabanii kan isaan leenjifamaa jiran jechuun ni dandeenya jechuudha. Kanaaf qabxii koo kana isatti yeroo darbu Wallagga keessatti keessumaa bakkoota garaagaraa keessatti finxaaliin Amaaraa uummata irratti rakkoo geessaaf akkasumas immoo qe'ee isaaniif qabeenya isaanii irraa buqqisuu fi warra kaan ajjeesuu fi warra kaan immoo humnaan qabanii mirga gaafachaa turuun isaanii ni yaadatama jechuudha. Kana keessatti keessumaa qe'ee Wallaggaa keessatti namoota 130 hidhaa ture jechuudha. Keessumaa sabaan Amaaraa kan ta'anii fi finxaaliin Amaaraa bakkoota garaagaraatti qabamu
qabaman jechuudha. Isa guyyaarraa gadhiifamanii jiru jechuudha. Gama mootummaatiin maaliif akka gadhiifaman egaa ammatti adda bahaa baatu malee loltoonni 130 yookaan immoo sabaan Amaaraa kan ta'anii keessumaa qellem wallaggaa keessa namni 130tu gadhiifame jedhamaa jira ibsa isaanii keessatti guyyaarraa jechuudha. Kanaaf gaa saba Amaaraatiin bakkoota garaagaraa keessatti dhiifamni ta'ee ba'a garuu saba Oromoof dhiifamni ta'uu dhiisuunsaa keessumaa bakkoota garaagaraa keessatti sababii siyaasa dabalatee namoota hedduutu mana hidhaa jira jechuudha. Isaaniif akkamitti akka gadhiisamanii giraa nama gala yookaan immoo ilaalchi mootummaan kunii fi sabni kamiyyuu waliin caalu jechuudha akka sabaatti. Kanaaf namoonni kun akkamitti akka gadhiifamanis ammatti adda hin baane malee namoonni 130 keessumaa qellem wallaggaatti gadhiifamanii jiru jechuudha. Maaliif akka gadhiisanii fi eessa akka isaan deeman jarri kun immoo walumaan kan laallu ta'a. Isa sadaffaa yookaan qabxii sadaffaatti yeroo darbu loltoonni Ahmed yookaan immoo Ahmed Birgeedii yeroo darbe keessumaa Isaayyaas Afawarqii warri mormanii fi biyyoota garaagaraa keessumaa biyyoota alaarraa warreen Itoophiyaa galan jechuudha. Keessumaa Isaayyaas Afawarqii loluuf warreen galanii amma immoo leenjii waraanaaf yookaan immoo leenjii jalqabanii jiru jechuudha guyyaarraa ibsa isaanii keessatti. Kanaaf leenjii isaanis Affaar keessatti jalqabanii jiru gaa Isaayyaas Afawarqii yookaan immoo isa aangorraa buusuu fi mootummaa amma waggaa 30 wayii eektiraa bushee kana. Kanaaf nuti humna guddaa fi gomsa guddaa qabna waggaa 20 ol leenjii keessa turre waan ta'eef mootummaa kana kuffisuu hin dadhabnu jedhanii Affaar keessatti kunoo guyyaarraa leenjii waraanaa jalqabanii jiru jechuudha. Gama muummee ministeera Itoophiyaatiinis jajjabina warreen kan qabanidha jechuudha loltoonni jara kana yookaan loltoonni Ahmeduu kuni. Kanaaf biiroo guddichas keessumaa biiroo beekamaas Finfinnee keessa muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abyi Ahmed kennaniif jiru jechuudha loltoota kanaaf egaa walgaareffannaan kun keessumaa yeroo mootummaa kana waraana adda bilisummaa Oromoo dabalatee fi paartii garaagaraa dabalatee eektiraa keessa ta'anii loluun isaanii ni yaadatama bara duraa jechuudha. Amma immoo egaa wal jijjiirraan taasifamee Itoophiyaa keessa ta'anii egaa Isaayyaas Afawarqiin lola jalqabuun isaanii kunoo jalqabeeti jira biiroo banatanii jiru jechuudha. Waan kun egaa ogummaa Isaayyaas Afawarqiin aangorraa buusuu ogummaa inni loluu kan jedhu yeroon kan deebisu ta'a jechuudha. Akkasumas qabxii koo arfaffaatti yeroon darbu egaa xaa'oon yeroon isaa darbe mootummaan amma uummataaf qopheessuun isaas dhagahamaati jira jechuudha. Kanaaf xaa'oon waggaa 3 jechuudha kan irra darbe yookaan xaa'oo expired ta'e egaa uummataaf yookaan immoo uummataaf gashaa jiraachuun ni mul'ata. Xaa'oon kun egaa Ijiptiitidha dhufee jedhamaati jira jechuudha. Kana irratti egaa xiinxalaan siyaasa Jawaar Mohaammed ibsa baaseen akkasumas immoo yeroo jalqabaaf kan maxxanse injiinar Taakkalee Uumaa yookaan itti gaafatamaa Itiyoo Jibuutii yookaan daandii baabura Itoophiyaati jechuudha. Yeroo ammaa kana Taakkalee Uumaa isatu sola Facebook isa yookaan social media irratti gaafa barreessuu irratti hundaanii gaafa Jawaar Mohaammed qeeqa dhiyeessuu dhiifama gaafatee jira jechuudha Taakkalee Uumaa. Kanaaf xaa'oon kun bara 2017 qophaa'ee yeroo inni dhiifama gaafatu ni mul'ata. Garuu gaa expired yookaan xaa'oon irra darbe gaa barana qofa miti bakkoota garaagaraa yookaan yeroo dheeraafis waluma keessa makanii uummatatti gurguraa turuun isaanii mul'ata. Kanaaf uummanni keessumaa bara kana yookaan bara 2017 uummanni xaa'ootti fayyadamu ilaalcha godhate yookaan immoo ilaalee yookaan immoo mirkaneeffatee otoo xaa'oo kana bitate gama uummataatiin gaariidha. Kanaaf uummata yoo barbaadan uummata doorsanii yoo uummata dhiitanis uummatatti gurguruun ni danda'ama. Kanaaf uummanni yoo xaa'oon badee dhuguma kanuma waggaa 3 kana irra darbee ni bita malee dirqamaan godhuun qabu. Kanaaf amma danda'ame yoo dhugaansa jiraatee fi ilaalcha keessa keessan yookaan immoo xaa'oo kana mirkaneeffatanii qotee bulaan akka bituuf dhaamsa kooti. Dhumarratti itti gaafatamtuun World Baankii addunyaa jechuudha guyyaa har'aa yookaan galgala kana Finfinnee galanii jiru jechuudha. Finfinnee dubartittiin kun Finfinnee galtee keessumaa obbo Ahmed Shidee faatu simate jechuudha keessumaa eerpoortiitti. Kanaaf Finfinnee yookaan immoo Itoophiyaan gama irra deddeebiin yeroo dheeraaf birrii liqeeffachaa turuun ishee ni yaadatama. Hidhaa guddaanis akka Itoophiyaa irra jiru beekamaadha. Kanaaf birrii isaan liqeessan maaliif irratti akka oolchanii fi maaliif akka isaan itti fayyadamaa jiranii fi kanneen kana fakkaataniif Finfinnee mari'achuuf galan jedhamaati jira jechuudha galgala kana. Kanaaf obbo Ahmed Shidee dabalatee guyyaa itti aanutti immoo muummee ministeera Itoophiyaa fa'aa wajjin wal arguu jedhamee jira waa'ee maallaqa kanaa fi marii irratti jechuudha. Kanaaf mariin kun yookaan immoo maallaqni kun irra deddeebiin akka hin banne yookaan akka hin qisaasofnee fi maaliif akka isaan itti fayyadamuuf gaafachuufidha jedhamaati jira jechuudha. Qabxii gungummii kana. Kanaaf raayyaan ittisa biyyaa bakka tokkotti qabee yeroo gungummii kun isinitti immoo raayyaan ittisa biyyaa keessaa namoonni 69 baduunis dhagahameeti jira. Akkasumas immoo Wallagga keessatti finxaaleeyyiin Amaaraa yookaan immoo sabaan Amaaraa kan ta'an namoonni 130 hidhaarraa guyyaarraa gadhiifamanii jiru jechuudha. Akkasumas immoo loltoonni amma eektiraa mormaa jira yookaan Isaayyaas Afawarqiin mormaa jiranii leenjii waraanaa guyyaarraa Affaar keessatti jalqabanii jiru jechuudha. Xaa'oon yeroo isaarra darbe yookaan waggaa 3 dura kan ba'e xaa'oon uummata Itoophiyaaf qopheessuun mootummaan dhagahameeti jira. Akkasumas immoo itti gaafatamtuu World Baankii guyyaarraa galgala
gara kana Finfinnee galuun dhaga'ame. Egaa kabajamtoota daawwattoota horni miidiyaa oolmaan guyyaa irraa biyya keenya Itoophiyaa keessatti raawwatame kan hanga ammaatti daawwataa turan ture. Qophii kana qopheessuun immoo hanga xumuraatti si waliin kan ture Allalisaa Dhaabaati. Qophii horni miidiyaan waliin hanga walitti deemtu immoo qophiilee horni miidiyaa waliin turtii gaarii qabaadhaa.